Maqaabba kan ilmaa kan furu qulqulluu sadii waaqayyo tokko naami haraarri waaqayyoof nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtoota fi daawwattoota tiiktookii koo jalatti argamtan hundumti keessanuu akkam turtanii akkam yeroo fi sa'aatii kana eegdeen jechaa baga guyyaa haadha keenya qulqulleettii arseematiin singee jechaa barakatiif radeetiin haadha keenya qulqulleettii arseemaa hunduma keenya irraa olii haa buluu. Egaa akkuma beekamu guyyaan irraa yaadannoo haadha keenya qulqulleettii arseematii akkasumas baga ayyaanaa amlee soomaa eeggatiinis singee jecha. Egaa wanti guyyaa irraa dhufee fi oolmaa haati kee qulqulleettii arseeman naaf oolte baay'ee keessaa muraasa. Akkuma beekamu guyyaan itti biyyaa ba'e jechuudha. Guyyaan akka har'aa kuni guyyaa gaafa arseematii kanan gara biyyaa dhufee erga biyyaa dhufee waggaa lammaffaan koo har'a jechuudha. Gaafa arseemaa achi keen gaafa sillaasee abbaa koo biyya Dubaay imareetti seeni jechuudha. Gaafanii biyya kana imaluu wantan hojjedhu wantan annoo jedhe natti hin fakkaanne ture. Garuu immoo humna kootiin yookaan fedhii kootiin yookaan hawwii kootiin dhaga'uun kan koo jechuudha. Siilli hamma qabadhee jiru kun isinitti mul'ata natti fakkaata. Gaafan biyyaa ba'u obbolaa yookiin maatii yookiin nama tokkollee of maddii hin qabnu jechuudha. Hundumti keenya ijoollee tawaayidoo garuu haadha koos abbaa koos obboleessa koos waa hunda godhadhee kanananii biyyaatti ba'e isa kana jechuudha. Abu'ee takliyyeedha jechuudha. Gaafa abu'ee koronaa mirmaraa taasisee tananii gara mirmaraa fudhachuutti deeme jechuudha. Abu'een akka kaleessa ture kan waggaati ture. Taabonni ni ba'a jechuudha. Beeta kiristaanii dhaqee tan achi ture achi mirmaraa wuxxeetii koo fudhachuu dhaqee jechuudha. Gaafa kana otoobistaraa keessatti makiinaa keessa taa'ee abbaan tokko natti dhufee in kadhatu birrii jechuudha. Amma an kan qabu kennee fi raawwadheetanii abbaa koo eessa deemtuu jedhee gaafadhe. Abbaa koo kana gaafan gaafadhu Dabra Libaanos hin deema jedheetanii naan jedhani. Abbaa koo eessa akkan deemutti ni manne garuu kadhannaa keessanii na yaadadhaan jedheen. Abbaan koo kunis maallaan jedhan sinitti fakkaata. Takliyyeen bakka deemtu maratti si waliin yaa ta'u dhala koo naan jedhe. Gaafa kana eebba abbaa koo kana fudhadhee tanan gara wuxxeetii koos fudhadhee imala koo gaafa Samaatoo Qiddist Arseemaa biyya ka'e jechuudha. Abbaan koo yeroo annoo jedhanii bakka deemtu maratti takliyyeen si waliin yaa ta'u innis yaa eeguu dhala koo naan jedhanii turani. Egaanis akkuma beekamu gaafa arseemaa achi ka'ee gaafa sillaasee Dubaay seenee akkuma beekamu Dubaay hojiin hin jiru ture. Yeroo sanatti namoota baay'ee waliin nu affalanii mana tokko keessaa nutti eechisaa turanii jechuudha. Namoota hedduudha namoonni achi keessa waliin turre. Kana keessatti guyyaa 17 hojii malee taa'aa ture. Guyyaa 17 booda guyyaa abbaan koo sun Taklaa Hayimaanotiin bakka deemtutti inni si waliin yaa ta'u dhala koo naan jedhani guyyaa kana hojii seenee jechuudha. Hojii seenee ji'oota muraasa erga hojjedhee booda mana gaarii waan hin turreef mana sanii ba'uu yaadee jechuudha. Gaafa mana sanii baduu yaadu kana qofan harkaa qaba gaachanni koo jechuudha. Gaachanni koo isa kanadha. Gaachana koo isa kana qabadhee mana sanii yeroo ba'utti namni na argee jechuudha. Achiin manatti ol deebi'ee gibbiin kaameraadha hundumtuyyuu jechuudha. Gaafa kanaan jilbiinfadhee boo'inii haadha koo qulqulleettii dubaroo Maariyaam ati dabarsitee nan laatinii ija isaanii narraa qabii jedheetan hoduma isaan mana taa'aa jiranuun ba'ee jechuudha. Yeroo nan ba'utti micoon na argite jaratti na himte. Ani yeroo sanaaf fagaadhee miti gibbii keessadha kanan jiru jechuudha. Yeroo kanatti
jarri na barbaacha gadi yaa'anii anillee alan jira. In sodaatu koo hin qabu keessa kootitti maaliifi gaachana koo kana qabadhee waan hin jiruufi jechuudha. Inni waan nan anfarsisne itti waan an amaneef nan anfarsiisu jedhee waan an qabadheef in sodaanne takkallee jechuudha. Yeroo kana akkuma nani ija isaanii narraa qabiyaa abbaa koo jedhee kadhadhe mucaan yeroo hinni gadi ba'u nan arga. Ana maddii darbee jechuudha. Ala dhaabbadhee waan hin jiruuf inni salatti yeroo gadi ba'u na barbaacha hundumtuu gadi yaa'anii jechuudha. Yeroo kanatti muka koree jechuudha achumatti gibbuma keessatti. Isa kana garuu harma koo keessa godhadhee tanan jira jechuudha. Gaafa kana isaan hanga sa'aatii du'aayitti sa'aatii 8:00 kanan ba'e hanga sa'a 1:00 mukuma sanirra ture iddoodhuma san tureen sa'a 1:00 yeroo ta'u sanirraa bu'ee jechuudha. Bu'ee isaanis waan na dhabaniif gara manaatti ol deebi'anii anis deemicha koo nan eegale jechuudha. Garuu yeroo kana garan itti deemu hin beeku. Dubaay keessa akkuma beekamu nuti gadi baanee fageenyaan katamaa jira wanni beeknu jiru waggaa dheeras keessa jiraannu jechuudha. Mana keessaa waan gadi hin baaneefi waggaa baay'ee Dubaay keessa turus garuu katamaa Dubaay maal akka ta'e hin beeku. Garuu waaqayyo immoo hoggaasi marrawu waaqayyo immoo hoggaasi gargaaru gaachana koo qabadhee waan hin deemuuf inni waan na waliin jiruuf ani kufee nafne jechuudha. Yeroo sana dukkana san deemaa bulee urfaa caakkaa wayittis dhufee caakkaa sanas jalas taa'ee naafillee bari'ee garuu garan itti deemu hin beeku. Waaqayyo immoo yeroo haala fi akkaati kuftee namni barbaaduuf mikinaataa siif dhiyeessaa jechuudha. Arabaan dura bira ture isheefan bilbila ishee waan hin qabuuf arabni kun na simattee jechuudha. Na simattee mana ofii na bulchitee ishee bira ture. Isaa booda gara hojiitti seenee egaa hojii kootis seenee taqdii abbaa koo bakka deemu maratti si qabadhee kufee hin beeku. Ati na waliin ta'i ati na jabeessi jedheetan gara hojiitti gale. Egaa ergan hojiis galee ergan mana kanas eegalee waggoota lamaan koo eegaluufan deema. Garuu biyya ergan dhufee waggaan itti biyyaa ka'e guyyaa har'aati. Dukkana sodaachisaa san keessas na eegee na tiksees asiin na ga'ee galannii fi ulfinni waan yaa ta'u. Garuu oolmaan inni naaf oole kana jedheetis imees dubbadhees fixuu hin danda'u. Garuu immoo waaqayyoof wanti hundumtuyyuu ni danda'ama. Laphee keenya qulqulluu boonyee yoo waaqayyoon kadhanne isallaa tokkollee wanti dhabnu tokkollee hin jiru. Amantaa kiyyas beekee miti garuu baay'ee keessaa muraasa asuma ergumaan biyya azaabaa dhufeen maalummaa amantaa koos barachuu eegale. Egaa eenyummaa amantaa kootis baradhee waames waaqayyo akka dadhabbina cubbuu kootee fi akka balleessaa kootitti na singanne. Dhala koo eessa jirta jedhee iddoo nan kufee iddoo nan gadi gatame dukkana sodaachisaa keessaa harka koo qabatee inni na baasee jira. Ulfinnii fi galanni waaqayyo uumaa koof yaa ta'u. Egaa amantaa keessaniin cimaa dhaabbadhaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Eessumattiyyuu taananii waaqayyoodhaaf wanti hin danda'amne tokkollee hin jiru. Ani cubbamtuu ta'ee ani dadhabduu ta'ee yeroo nan kufetti harka koo qabee dhala koo ka'i jedhee dukkana san hunda keessayyuu na dabarsee kunoo har'a waggaa lammaffaa kootiin na ga'ee jira. Galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Dhibamtee deebitii hin hojjettuu naan jechaa kan turan dhibameetis hin garagarre. Ulfinnii fi galanni waaqayyo kootiif haa ta'u. Waggaa koo lammaffaa har'a xumuree tanan jira. Gammachuu fi ittiin jiru daangaa hin qabu. Oolmaa waaqayyo naaf ooles xumuree dubbadhees fixuu hin danda'u. Garuu waaqayyo laphee kee qulqulluu boochee gara waaqayyootti yoo deebite waaqa keetirraa